keessumattuu dhugumatti aappiin kun ni fayyada hin fayyadu warri jettan aappiin dhugumaan fayyadamneetis arginee jirra. Hagam akka bu'aa qabeessa ta'es agarree jirra. Kanaafuu kottaa fayyadamaan isiniin jaa aappichi kana bifa tanaan akkanatti seentanii aappiin pooppoodha akkuma isin beektan kun namoonni akkanatti warreen asirra jiran kun hundi namoota laayivii irra jirudha. Nama bifa tanaan akkanatti fayyadamuudhaaf wanni takka kafaltiin takka isin hin barbaachistu. Gaafa laayivii irra teessu kana maal argadha? Maalin laayivii irraa argadha? Liivii irraa argadha? Warreen jettan yaaddoo isin ta'uu mala. Akkasumatti karaa garaagaraatiin fayyadamuun keessattuu aappiin yoo meelee fi feemel jettu yoo maqdhiira dubartiidhaan bante irra bu'aa qabeessa taataa jechuudha. Dubartiidhaan banuutu si barbaachisa. Akkasumatti namoonni hedduun ammoo dhiiras yoo ta'e dhiirti ammoo karaa bu'aa ittiin qabu karaa ajantiitiin jechuudha. Ajantii ta'ee nama haaraaf jala galmeessee ifii waa baratee waa barsiisee namoota akka fayyadaman godhuudha kan inni bu'aa qabu dhiiraaf. Warra dhalaa ammoo akkanumatti jechuu gaafa isa kana bantu siif kafalaa jechuudha. Keessattuu ammaan tana aappii kanarratti kan baay'inaan argaa jirtun akkuma isin amma argaa jirtan dubartoota jechuudha, shamarran. Kanaaf aappii kana fayyadamaa bakka garaagaraa bakka feetan teessanii fayyadamuu dandeessan. Aappii kana immoo akkamitti akka fayyadaman jettanii warreen yaaddoo isinitti warreen tokko kan buufateefaa akkamitti akka ashaaraa fuulaa kan nufaa wallaalee namoonni bira taa'aa jiru jira. Saniif kanaaf dhiphachuun hin barbaachisu. Akkanumatti asiin ashaaraa fuulaa yookiin akkamitti akka aappii kana irraa fayyadaman haga beeynu waan beeynurra ni barsiisna nuti illeen. Akkasumatti naannoo liiv jedhu kan argita. Iddoo diimtuu kana iddoo naannoo xiyyaa kana as tuqatta asiin deemtee ashaaraa fuulaa kan ta'a jechuudha. Bifa tanaan namoonni haaroonni dhuftan hojiitti seenuu dandeessan. Akkasumatti aappii kana gaafa buufattanii akkamitti irraa fayyadamuu dandeenya yaaddoo isinitti taate warreen akkasitti yaaddoon isinitti garaagaraatii yaaddoo isinitti taate as iddoo kana tuqattaa sanbooda achi booda iddoo maa ajanti jedhu kana argite maa ajanti jedhu kana tuyxaa iddoo kana tuyxaa eefa iddoo kana tuyxee isin fakkeenya magaalaa dura bante ajantiin tahin kana yookiin ammoo ajantii akka hin tahin sitti argisiisa. Yeroo sanitti ati iddoo kanatti lakkoomsa 27 amma fakkeenyaaf ajantii kiyya yookiin eelatti ta'uu yoo barbaadde barumsa akkanaan si kennu akkanarraa barattu yooniif ta'uu barbaadde 27 44 99 jettaa itti guuttaa. San booda konfarmii iddoo jedhu dhusu dhufaa san konfarmii hin goota successful siin jedha ajantii taatee jirta jechuudha. San booda achi kaatee akkamittiin nama kana argadhaa yookiin ammoo abbaan ajantii jalatti ta'e kan argadhee akkamitti waa'ee waan tokko irraa baradhaa jettee yaaddoo sitti ta'e taanaan lakkoomsi telegiraama yookiin waasaappii keenya duwwaa 975 67 26 69 as tuqattaa asumaan iddoo kana sarchi jedhu kana hin tuyxaa. Samoota sarchi gisee tuyxee fakkeenyaaf lakkoomsa ID kiyyaa 97 jettee itti barreessitaa jechuudha. Gaafa itti barreessite sarchi goota akkanatti maqaan gaaddisaa jeef tokko isinichaa samoota ni tuqattaa tuqaa jala deemaa bakka nan jirutti dhuftee waan tokko narraa baruu dandeessaa waan hin beekurraa akkasin isin jechuu barbaada. Aappii kan akka fayyadamtan gamanumaan isin beeksisaa. Jabaadhaa jajjabaadhaa
namoonni asirra jiran kun hundi baay'ee fayyadamaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma isin argaa jirtan keessattuu shamarran baay'ee irraa fayyadamu. Ani amma fakkeenyaaf paartiirran dhaqa haa jennu yookiin nama tokko maddii mana namaa yookiin namoota ajantii ta'anii hojjechaa jiran biran dhaqa waanne as dhaaminaa tanarra gattu qonnaa bifa kanaan akkanatti jala deemnee akkanatti namoonni teessoorra tattaa'ee hojjechaa jiru. Sa'aatii as kanas wayisii kafalaa jechuudha. Koona 888 akkas bifa kanaan fayyadamuu qabna. Isiniin ja'a jabaadha.